Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota YBYB irraa oduu qabannee isiniif dhiyaanne oduu tana wajjin Andaraartuu Shaamiti. Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo isaanii waliin bakka tokkotti hidhamanii jiran. Martinuu guyyaa irraan tana lagannaa nyaataatirra akka jiran maatiin hidhamtoota siyaasaa dubbatanii jiran. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Obbo Jawaar Mahmadii fi Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hidhamtoonni siyaasaa Oromoo isaanii waliin bakka tokkotti hidhamanii jiran. Martinuu guyyaa irraa nyaata lagatanii jiraachuun dhagaameeti jira. Ajajni mana murtii dabarse Obbo Baqqalaa fi Obbo Jawaar Mahmad bakka tokkotti hidhamanii jee mana cufaa keessaa gara ifaatti haa dabranii aduu fi shawaara yeroodhaan akka argatan jee manni murtii murteessullee poolisiin hojitti hiikuu dhabuu isaatiin mufiin akka ka'u taasisee jaan. Guyyaa irraan tanaatis Obbo Jawaar Mahmadiif nyaata maatiin isaanii geessaniif Jawaar Mahmad lagannaa nyaataatirraan jira jechuun nyaata akka irraa fudhachuu dide maatiin Obbo Jawaar Mahmad ni dubbatan. Agarsiifannaa waraanaa eebba waraana paarkii irratti godhame ergaa guddaa dabarsaa jira. Paarkiin eebbisuuf taankii lolaa agarsiifachuun akka waraana hamaa keessa jiran mul'isaa jechuun rogeessi siyaasaa beekamaan Obbo Yaayaa Bachiir fuula feesbuukii isaarratti maxxansee jira. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Agarsiifni waraana eebba paarkii arraa irratti godhame ergaa guddaa dabarsee jaan. Paarkii eebbisuuf taankii lolaa agarsiisachuun waan waraana hamaa keessa jiran himachuudha. Waraanni deemaa jirus Oromoo fi sirna Abiyyi Ahmad Nafxanyaa jidduutti ta'uu ibsaa turre. Guyyaa irraa dhugaa kana ragaanuuf baan hangam akka muddamanii waan qabanii fi waan dhiisan wallaalanii jiran ifumaaf nu agarsiisan. Uummanni Oromoo kan isaan lolaa jiru qawweedhaan isaan gatee akka hin taane ni beeka. Karaa isaan mo'achuu hin dandeenyeen akka kokkee isaanii qabee hafuura itti kutaa jiru halluu dadhabbii kanaafuu humna qaban takkitti agarsiifachuu jiran ofiin jedhanii of jajjabeessuuf dirqaman sunis humna sibiilaati. Garuu abbaa irree kamuu humna sibiilaatiin olaantummaa qabatee qofa aangoo irra hafuu akka hin dandeenye seenaa addunyaa yoo dhiisne kanuma biyya kanaallee yaadachuutu irra ture. Uummanni yoomuu ni injifata hokkaraa fi qaqacceen sibiilaa uummataa galii isaarraa dhaabee hin beekuu jechuun rogeessi siyaasaa beekamaan Obbo Yaayaa Bachiir fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansan. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Masuur keessatti hiriirri mormii arraantana akkuma itti fufetti jira. Hiriira mormii kanarrattis mucaan xiqqoon biriinsii waggaa 10 akka rukutamte namni nuti achirraa dubbisnee waa ibitti manii jira. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Masuur keessatti hiriirri mormii akkuma itti fufetti jira. Hiriira mormii Araddaa Masuur keessatti godhamee jiru kanarratti waraanni gabroonfataa Abiyyi dhukaasa banuudhaan mucayyoon Imaanee Mustafaa ja'amtu akka dhawamte namni nuti achirraa dubbisnee waa ibitti himaniiti jira. Akka namni nuti achirraa dubbisnee nutti himetti yeroo ammaan tana haalli Masuur keessa jiruu fi haalli naannoo san guutu jirutti hedduu yaaddeessaadha jaan. Waraanni mootummaa gabroonfataa ba'aa fi gala nu dhoorkeetti jira jechuudhaan dubbatan. Yeroo ammaan tana mucayyoo dhaamte tana fuudhanii mana haakimaa geessuudhaaf illee karaa waraanni karaa akka cufee jiru dubbatan. Mana haakimaallee akka geessuu hin dandeenyee fi jiraattonni naannoo sanii guutuun rakkoo hamaa keessa akka jiranii fi manarraa akka baqatanii jiran ni dubbatan. Masuur keessa jiraattu Masuuri Araddaa Tuulaa aanaa Kombolchaa Araddaa Tuulaati. Ogguu haraatti ol baan qawween dhoomtee achi namni fuudhee nu fide. Maqaan ishii Imaanee Mustafaa jedhamti. Araddaa Tuulaa dhalatte umriin ishii 12. Karaa mana hakimaatti keessa illee dhalate mucayyoon dhoomtee akkasitti mana gidee akkasitti mana hakimaa sila wanta godha mullee karaa deemuun damne jirra akka itti taa'u jirran. Tole mee amma haalli naannoo san jiru maal fakkaata? Uummanni naannoo sanii maal keessa jira? Uummanni naannoo sanaa yeroo ammaatti haala rakkisaa keessa jira. Waraannis baay'ee toora kana naqamee akkuma kalee dirree xayyaaraatti dhageessan sadi arrallee akkasuma guutee dhagee yeroo saalaan baatee itti garuu. Hajee mucaan amma akkamii wallaansa harkattee? Ni dhageessami? Niin dhagaa itti fufi mucayyoon amma wallaansa harkattee jirti? Wallaansa yeroodhaaf narsiingii tokko naannoo kana jira isa bira geessine. Karaa dhabnee deebinee firra amma kun akkanuma ciisu jiru. Waraanaatu karaa cufee jechuudha. Waraana mootummaatu karaa cufee jechuudha. Akka mana haakimaallee hin geessine. Eedoonis gadi gubbaa sanaan immoo waraana mootummaati hedduudha guutanii jiran. Eedaas qawwee nuttumaa bulallaa.
nuti illee nan kan teenyu firraa itti turre waraana mootummaati poolisii irraa milishaan nu jabaatee jira. Hayyee akka dhaamsaatti waan dhaammattu uummata Oromootii fi akkasuma qeerroo biyya keessaatiifis waan dhaamtee yoo qabaatte dhaammadhu. Qeerroo biyya keessaatiin harayyuun inuu bahaadhaan jajjabaadhaayii injifannaa mootummaa kannaa qarreerra gahee jira jennaan. Tasii wallagee qabnaa jennaan dhaamamnoo kiyya kannuma. Duraan dursee akkami nagaa yaadannoo irraa fudhatan galtama isin ija Harargee bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa ammas sunirraa inni isin bilbilaa jira. Haalli Harargee bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa ammas keessa deemu jirutti akkuma duraan jirutti ta'ee itti fufee jira. Ilee guyyaa Hacaaluun diyeetii takka nagee taateen beektu amma har'a ilee dirraa eegalan hiriira qarree fi qeerroodhaan bahanii hiriira bahaa oolanii akkasitti bahaa bulanii bahaatis oolanii akkasumatti amma humni raayyaa ittisa biyyaatii fi humni poolisii naannoo Oromiyaa humna addaa dhufuudhaan mucaa daa'ima waggaa 10 Imaanee Mustafaa kan jedhamtu nurraa dhawanii duuda kana gubbaa dhawanii mucaan hin duune ammaaf lubbuun ni jirti. Hodhamteetii mana isaaniitti galchanii jiranii jechuudha. Haalicha keessa deemaa jiru baay'ee nama sodaachisaa jechuudha. Namni hundinuu qeerroo fi qarreenis karraa baqataniiti yaa'anii jiran karaa naannoo iddoo bakka biraatti baqatanii jiranii. Ammas haalli jiru baay'ee nama yaachisaa guutumaan guututti waraanaan to'atamtee jirti jechuunis ni danda'ama jechuudha. Haalli ammas keessa deemaa jiru kana fakkaata. Dhaamsiniin raayyaa ittisa biyyaatiif qabu raayyaa ittisa biyyaatis ta'ee humna addaatis ta'ee poolisii federaalaatis ta'ee mootummaan kun kufee jira humna qawwee malee humna takka hin qabu humna maallaqaatiin duwwatee jira. Mootummaan kun kufuusaa agarree jirra yeroo bisaatan ijoollee teenyatti ilmaan Oromoo warri taatan akka qawwee irratti hin dhukaasan. Jaanii dhaamsa qiyyaasuma hin dabarfachuu barbaada. Qawwee sana ilmaan Oromoo takka ol qabdanii ittiin dhukaasneen isin dhaamsa kana hadiraa naatti dabarsi. Godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo keessatti manguddoon Jibriil Mahmad Umar jaamu sababa tokkoon malee intalti teetan Leeyilaa Jibriil jaamtu miidiyaa OMN irra waan hojjettuuf biyya diigaa jirti jechuudhaan arraantana mana isaatti fuudhanii mana hidhaa keessatti akka dararaa jiran jiraattoonni achirraa dubbisnee YBT himanii jiran gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Harargee lixaa magaalaa Galamsootitti manguddoon Jibriil Mahmad Umar sababa tokkoon malee ganama kana tumanii mana hidhaa akka geessan nuti achirraa dubbisnee YBT himan intalti teessan OMN'if dalagaa jirti isii biyya diigaa jirti jechuudhaan kan dubbatame Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii baatii lamaan dura humnoota mootummaatiin cufamee biyya keessaa guutumatti hojii dhaabuun isaanii beekama hanga ammaatti hojiitti hin deebine gama kaaniin abbaan taayitaa Pirookaastiin Itoophiyaa OMN'n uggura fixatee hojiitti deebi'uu danda'a jedhee ibse osoo jiruu abaluutu OMN'if dalaga jechuun maatii hidhuun fudhatama hin qabu jaan Leeyilaa Jibriil Mahmad akkuma gaazexeessitoota OMN damee Finfinnee kamittuu erga istiidiyoon achi jiru cufame hojiin malee akka mana taa'aa jirtullee namni nuti achirraa dubbisne nutti himan. Godina Harargee bahaa magaalaa Hararaanaa dirree xayyaaraa gandaa Ibraahim Bakar jaamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa waraanni gabroonfataa Abiyyi nama Ibraahim Kaarruu jaamu osoo qeesaa keessaa hojjechaa jiru badii tokkoon malee dhawanii ajjeesan. Namni Ibraahim Kaarruu jaamu kun guyyaarraan tanaa bakkuma dhaloota isaa gandaa Ibraahim Bakaritti sirni awwaalcha isaa raawwatame jira gabaasa dabalata kana akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee bahaa magaalaa Harar aanaa dirree xayyaaraa Araddaa Sangee gandaa Ibraahim Bakar jaamuun beekamu keessatti guyyaa kaleessaa Ibraahim Kaarruu namni jaamu badii tokkoon malee asoo ooyiruu isaa keessa hojjechaa jiru waraana mootummaatiin ajjeefamuu namni nuti achirraa dubbisnee YBT himanii jiran namni kun hojjechaa jira badii tokkollee hin qabu nama hirmaannaa siyaasaatii fi waan tokko keessallee hin jirree jaan namni kun ammallee akkasumatti dabaluun abbaa ilmaaniiti nama ilmaan isaatii fi jireenya isaa fooyyeffachuuf carraaqqatu jaan Ibraahim Kaarruu kun guyyaa kaleessaa badii tokkoon malee Hassangeetti ajjeefame guyyaarraan tanaa bakka dhaloota isaa Araddaa Hassangee ganda Ibraahim Bakaritti sirni awwaalcha isaa raawwatee jira jechuun namni nuti achirraa dubbisnee YBT himan. Obboleessa keenya kan maqaan isaa Ibraahim Kaarruu jaamu aanaa dirree xayyaaraa Araddaa Sangeetti kalee akkuma uuruusaa hojjechu jirutti uuruu keessatti waraanni mootummaa dhukaasa matarajasiin taankiidhaan osoo inni uuruu dalagu jiru nama hojjechu jiru kan isaan ofirraa quban qabne dhawanii uuruusaa keessatti dhawamee argamee ture jechuudha.
Godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti hiriirri mormii qeerroo Oromootiin gaggeeffamaa oole. Hiriira mormii kanarratti dhaadannooleen garaagaraa akka dhageessifamaa ooles namni achirraa dubbisnee waa ibitti himanii jiran. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti simbiraan geenya. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa fi gandoota hedduu keessatti hiriirri mormii guyyaa har'aan tana akka adeemsifamaa oole namni achirraa dubbisnee waa ibitti himanii jiran. Akka namni kun jedhutti hiriira sanarratti waraanni mootummaa dhufee namallee addaan akka bittinneessaa turee fi hiriirtoonni mirga isaanii falmachuu bahan sanillee dhaadannoo garaagaraa akka dhageessisaa turan nutti hime. Dhaadannoolee isaan dhageessisaa turan keessaa artistii Hacaaluu Hundeessaa dhiigni isaa haqaa argatu, obbo Jawaar Mohaammed dabalatee obbo Baqqalaa Garbaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo hundi isaanii haal duree tokkoon malee akka nuuf bahan hidhaa fi ajjeechaa nurraa haa dhaabbatu. Dubartoota Oromoo waraana mootummaatiin gudeeddamaa jiran nurraa haa dhaabbatu jechuudhaan waraanni mootummaa Oromiyaa gadhiisee bahuu qaba jechuun dhaadannoolee garaagaraa akka dhageessisaa turan namni achirraa dubbisnee waa ibitti himanii jiran. Talagaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hangoo labamuutaa hanga oduu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.